akkam jirtan hordoftoota United Oromiyaa qophiin keenya arraantana durgaaf durgi yookiin gaafiif deebii barattoota ciccimoo Yuunivarsiitii Feesbuukaa Dipaartimentii Liivii irraa mana barnoota garaagaraa irraa walitti qabatee dhiyaatee jirti. Garee A jira, garee B jira. Qopheessitoonni qophichaa an barsiisaa Jaalataa Ahmad. An barsiisaa Tokkicha Baadiyyaa. Barattoonni xiyyeemmaa akka malee jajjaboodha akka barattoota xiyyeemmaa waan hin qabu. Immoo anjeeyyaatu hundumaafuu waliin galti. Hanga xumuraatti nu hordofaadha. Gaaffii asirraa wanta jira dadhabamtee hawaasa keessa achii barattoota gadii keessa waan deebifamtuuf isinis itti qophaa'aa jecha kallattiidhaan maqaa dorgomtoota keenyaa gara waltajjiitti dhiyaatan garee Arraanii yaama garee Baarraa isaa yaama. Tokkoffaa jalqaba irratti barataa Caffee Raamis Yuunivarsiitii Feesbuukii Dipaartimentii Liivii mana barnoota tiraakara dheeraatirraa gara waltajjiitti. Garee biirraa barataa Dr. Hangaasaa Yuunivarsiitii Feesbuukii Dipaartimentii Liivii mana barumsaa Shakattee Kitaabaa irraa gama waltajjiitti. Yuunivarsiitii Feesbuukaa Liivii Dipaartimentii Liivii mana barnoota warreen kiiloo liphata kaafii 20 ol ulfaatanirraa barattuu Geegee Qiyyaa gara waltajjiitti. Garee biirraas barattuu Misraaq Yuunivarsiitii Feesbuukaa Liivii damee Feesbuukaa irraa gama waltajjiitti. Barataa Yuunivarsiitii Feesbuukaa Dipaartimentii Liivii mana barnoota warra abjuulaan onlaayinaan baraturraa barataa Daflaal gara waltajjiitti. Abuttaa Yuunivarsiitii Liivii Feesbuukaa damee Hongee Rifeensaatirraa karaa waltajjii. Mana Yuunivarsiitii Feesbuukaa Dipaartimentii Liivii mana barnoota gammoojjii Eertiraatirraa barataa bilisummaa gara waltajjiitti. Garee biirraa barataa Commander Chief Naziir Hajinuurraa Yuunivarsiitii Feesbuukaa damee Washington DC irraa karaa waltajjii. Gaaffii jalqabaa irratti ammaan tana kallattiidhaan gara dorgommii galuuf deemna. Barataa Yuunivarsiitii Feesbuukaa Dipaartimentii Liivii barataa Caffee Raamis ol ka'ee yeroo ta'u. Hojjaa dhugime. Akkana amma kallattiin gara gaaffii gala pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa nana hin. Dhiyaata akkala uumaadha. Mana keessa. Maddii makoranaa kan fide arga kee. Namni kun maraataadha moo fayyaadha? Dr. Hangaasaa pirezidaantiin Itoophiyaa kan ammaan tana hin. Gaafa namni dubbachuu sodaatu dubbanne. Carraa mana keessaa ati. Mana barnoota warreen kiiloogiraama 120 ol ulfaatanirraa barattuu Geegee Qiyyaa pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa tana hin. Shimallis Abbaa Oromoodhaa. Pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa tana hin. Hada Amaaraadha. Gataa'e. Barattootuma kanarra kan nama waliin. Ati mee? Durbummaa erga badee tureera. Durbummaa wajjin dhalataa jirtu. Kana garaa keessan muradhaa. Garee biirraa barattuu Misraaq Yuunivarsiitii Feesbuukaa irraa pirezidaantiin Itoophiyaa kan ammaan tana hin. Opidio jump Yorosin jettu you jump as high as you can. Carraa warra manaatiif. Shamarran Oromootii fi shamarran nafxanyaa waqaddaa jedhama. Yuunivarsiitii Feesbuukaa Dipaartimentii Liiviidha mana barnoota warra abjuulaan baratanirraa barataa Daflaal pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa tana hin. Kabajamaa fi jaalatamaan Jaaldaawwitiif. Pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa tana hin. Ati qamisa diimu. Garee biirraa barataa Haabuttaadha Yuunivarsiitii Hongee Rifeensaatirraa gaafiin tanuma ijoollee barattoota siduraatti wal fakkaattii takkuma pirezidaantiin Itoophiyaa kan ammaan tana hin. Tokko moluu qaba. Duuqii! Eenyu si gaafatee miti gaafadhu. Tokko moluu hin qabu gara guddata malee. Carraa manaaf hin taane. Ayyee. Yaa እንግዲህ akkuma beekamu Har'a waa takkan fide. Eenyu si gaafatee ati san baal isa pirezidaantii Itoophiyaa. akkuma beekamu maammee. Yuunivarsiitii Feesbuukaa Dipaartimentii Liiviidha mana barnoota gammoojjii Eertiraatirraa barataa bilisummaa pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa tana hin. Iskeel gabbisaa. Mee carraa manaaf hin ganna. Isa hamukarra bee dhaabbatu sun. Keessattuu jechuun ijoollee biyya Arabaa kana barichaa na galateeffadha maaliif intarneeta yeroo danuu achii naaf ergu. Sirrii jira. Hin jira sagaleen kiyya dargeenya. Barataa garee biirraa barataa Commander Chief Naziir Hajinuurraa pirezidaantii Itoophiyaa kan ammaan tana eenyu. Birraa Gammadiitii fi maammeen. Carraa manaaf.
አሸማ አርከፉ ይቅርታ ዛሬ በአማርኛ ነው በአሸማ አይደለም خرافو سانغاسي فين رفاضي جابي لي نو رفضت جروبر سجلي الريكورد يقولي واتسابين على الجرا يمو سيمتي خاتم بردو جاس سيرجي ركو غاد جرو خلا اول وقتا mana barnoota traaka dheeraa irraa barataa jafiraami sorkee jijjiirama siyaasaa yeroo ammaa tana biyya keessa dhufe kan eenyutu fiti rafanii faadha manaa maawwaatanii baaraganii laayivii dhufanii amsa kana sheer godhaatii dooktar Abiy biraan naagayaadhaa jedha annin koble goga jedha arguun mikas jedhin koble jijjiirama siyaasaa yeroo ammaa tana biyya keessa dhufe kan eenyutu fiti warreen biraa jiru warra Kuyang kasa dhugan aku nyangka gue tak. Dugi me. Jijjiirama siyaasaa yeroo ammaa tana biyya keessa dhufe kana maaltu fide? Uummata Oromoodhaa qeeroo kan lafaa kaatee hojii irratti teessana mee nama lamaaf hojii baasu nama lamaaf. Deebisuuf sagantaan qabu. Deebisee jira jennee yeroo. Ayyee garee biirraa gaafii lammaffaa barataa Dooktar Angaasaa mana barnootaa shaqatee katabarra. Jijjiirama amma biyya keessa dhufe kana adda dureedhaan eenyutu fiti? እኔም ኢብራሂም ነኝ አህመድ ኢብራሂም ነኝ እኔም እስላም ነኝ ሄይ ጨራ ማናፊን ከም ይችላል ፈከኛፍ ዋይ ዲነግዴ ተወደንዳ ዋይ አየ መነበርኖታ ulfaatina kiloogiraama dhibba digdamaatirraa barattuu gaggeeyyaa jijjiirama siyaasaa yeroo ammaa tana kan biyya keessa dhufe kan eenyutu fide? እኛን ወክላችሁ አትናገሩ አፋችሁን ዝጉ አየ ገታይ ገረገባት ደብ ገረባቲ ደወራ barattuu Musraaq Tasfaayee mana barnootaa Facebook irraa jijjiirama ammaan tana biyya keessatti dhufe kana adda dureedhaan abbaatti ta'e kan fidi eenyu? Diaspora turte. As turte ijoollee guddisaa turte beektu. Duuqeet bitintinuwaan. Mana barnoota warra abjuudhaan baraturraa barataa Dafilaal jijjiirama siyaasaa yeroo ammaa tana biyya keessa dhufe kan eenyutu fide? Dhufuu qabachuu hin dandeessu dhiirti. Shamaran dhiira akkasitti isin ol fuutee siree isin geessatanii barbaadanii miti suuba boo keessa jirti. Wii duuqeet. Kanneen barattoonni kan Borurraa egalee garee biirraa barataa Kaabuttaadha yuunivarsiitii Hongee Rifeensarra jijjiirama amma biyya keessa dhufe kana adda dureedhaan eenyu fide? Ameeraan kiyya na biraa sirriidha isin biraa yoo sirrii hin taane beeku malee. Jijjiirama amma biyya keessa dhufe kana adda dureedhaan eenyutu fide? Namni moluu ismaarti namni moluu beeka namni moluu nama jabaa namni moluu nama addunyaa bira fudhatama qabu jechuudha. Carraa kana manaaf illee kan namni hundi ni beeka tana gaaffiidha akka ta'e. Mana barnoota gammoojjii Eertiraatirraa barataa bilisummaa okey jijjiirama siyaasaa yeroo ammaa biyya keessa dhufe kana eenyutu fide? Yaa marroo koo ani beekee sirraa fagaadhullee qaaman yaadan si biran jira nuti marroo waliin jirra. Ayyee asirraa na biraa isa garee biirraa barataa Commander Chief Nazir Haji Nuuradha. Jijjiirama amma biyya keessa dhufe kana adda dureedhaan eenyutu wareegamatti hafalee eenyutu fide? Awwanniin as jiruuf uummata Oromoo protect godhuuf. Carraa manaafin kennaa. Qeerroo. Sirri jira. Barattoota qabnaa mire. Jechuun sila isaan kun akseelaa kan bifamaan taa'aa kaanas taa'ee durgirratti osoo hirmaataa jiranii silkiin imoonaa isaa kaan viidiyoo dawwala kaan taa'ee liivii seenuu fedha isaan kana sila wali qabanii iskoolarshipii gara poostiitti erganii gara poostiitti yookiin gara poostiitti yookiin gara komantiitti sila hoggaa gaafii ta'eef hundi keessanii iskoolarshipii wali qabeetii yuutuub gubbatti isin gara jira. Alleen bari awwalna yaa YouTube irra yaatee baratu yeete YouTube irra yaatee baratu isaanii osoo hin ta'in yeroo sila mana barumsaadhaa regulaariidhaan dhufanii qo'atanii deebi'an san as tattaaniitii immoo dhanaa isaanii bireessan distaansii barataa turanii yeroo galan sila galgala sila namni xiqqashoo gaafii walaalaalee sammuu tana fillee yaadachiisu. Wookii yenta keessa deeman. Fuula duraa dhaabbata. Ayyee tuunis fuula duraa dhaabbatti yaa barattoota akka masii qaba. Barataa Affeeraamis mana barnoota taraa dheeratirraa gaaffii namaan tanaa taree fuutii mixaddaa gaaffii xumuraatii paartiilee siyaasaa Oromoo keessaa kan amalaa fi sochiinsa haala siyaasa isaanii dhaaba siyaasaa Amaaraa ABN wajjin wal fakkaatu isa kami. Sharee zallamuun fedhu
ODPAL zalamuun fedhu, ODF zalamuun fedhu, kaawaa oodhaa fi jinnee kana zalamuun fedhu. Barataa garee baarraa gaafii isa dhumaa. Barataa Dooktar Hangaasaa paartiilee siyaasaadhaa tan biyya keessa jirtu. Tan Oromoodhaa bakka buutee paartii 8-9 haganaa jira. Tuunni walitti dammaramaa jirti. Tana keessa paartii Oromoo tana keessa paartii Habashaadhaa Abiin sanii wajjin wal fakkaattu paartii tami. Oso shaneen ijjidhiitu, oso abin ijjidhiitu, oso balaadaraa fi baldiiraasiin ijjidhiitu. UNESCO Rais badhaasa, America Academic Institutional Rais badhaasa, ilmi abbaa gadaa fudhatama huddii isaatiin akkachaa jira. Carraa manaaf. Inni isaan mana barnoota kiloogiraama warreen kiloogiraama 120 ol ulfaateen irraa barattu geegee xiyya dhaabota siyaasaa Oromoo keessaa kan dhaaba Habashaadhaa Abin wajjin haalli sochii siyaasa isaanii wal fakkaatu isa kami. መጀመሪያ እንደሚንቀጠቀጠው ፊትን አስተካክል መጀመሪያ አየምሽ ገታዬ አየ ገሬ ቢራ በረቱ ምስራቅ mana barnoota feesbuukaa laayif irra paartiilee siyaasaadhaa Oromoodhaa TV paartiilee biyya keessatti Amaaraadhaa Abiin tanaa wajjin wal fakkaatu paartii Oromoo tana keessaa tami. Gartuu opiidiyoome amma fee yoon sin jibbe namni akkasina rabsuun barbaadu ani garuu sin mollacha. Mana barnoota yuunivarsiitii feesbuukaa dipaartimentii liivii mana barnoota abjuudhaan warra abjuun baraturraa barataa dafilaal olkee dhaaba siyaasa Oromoo dhaabota siyaasa Oromoo keessaa dhaabni siyaasaa Habashaa Abin wajjin wal fakkaatu isaa kami. Feetu shanii jee feetu shantam jee insiin jee boo dantaatee sanii. Gataa'e. Aye garee biirra barataa kaabuttaa paartiilee siyaasaadhaa ta'a Abiin Habashaadhaa ta'a Amaaraa tanaa fi paartiilee Oromoodhaa ta'a 8-9 jiran kana keessa tamtu wal fakkaataa tamtu akkaataan adeemsa isaaniitii fi gochi isaaniidha even deeggartoota isaaniitii wajjin wal fakkaata ta'a Oromootii fi ta'a Abiin tana tamturra wal fakkaata. Mammaa isaarayaan isinii makaniin ambaase warra laayii fi waraabuuf arrabni inerjiidha. Mana barnoota gammoojjii Eertiraatirraa barataa bilisummaa dhaabota siyaasaa Oromoo keessaa dhaabni haalli sochiisaa dhaaba Habashaa Abin wajjin wal fakkaatu isa kami. Dhugaan ilmoo waaqati ka jiran opiidiyoon uummata Oromoo kijibuu akka dandeenye. Osoo yuunivarsiitii mataarra si ijaaranii maaltu si jedhame. Aye gaafii isa dhumaadha. Barataa Commander Chief Nazir Haji Nuuraadha. Paartiilee Itoophiyaa keessa jiran tan Oromoodhaa TV paartii Habashaa ta'a Abiin jettu sanii fi ta'a Oromoodhaa 9 jirtu tana keessa tamtu akkaataan adeemsa isaanii tamtu ta'a Abiin tanaa fi ta'a Oromoo keessaa tamtu wal fakkaata. Si ajjeesanii eega si ajjeesan booda guyyaa itti si ajjeesan san kabaji jechuun maal jechuudha? Isaan kan amma barattoota jenna yuunivarsiitii yuunifoormiitti kaanii mana barnootaa erguurra huccuu miilitariitti kaanii silaa caakka erguutti. Achillee yoo dhaqanii yoo sodaanne jedhanii namni Oromoo cabsa achittillee isaa waa takka qaba buuman qabanii goma qaba buuman qabanii goma qaba. Gaafii deebiin kana ture asirratti waan isiniif dhaamu takkaatu jira. Asitti wanta qoflaa tapha qofaaf uumuuf daleene malee jibba kaaniitii fi miti yookiin kaan deeggaree kaan jaalatu maqaa hamtuu teessa jedhuudhaaf miti. Just bakka akkuma gaanii jirtanii miti afaan ittuma qofaltanii akka birooftanii malee akka waan nuti kan yaa actually asirratti nuti fuuldura yeroo komanduma qofla bakka taphachumaaf malee hundi isaanii warra nuti asirratti maqaa dhooynee wajjin gaafii deebii goone kun maqaaroonni obboleessa keenya aktivistoota Oromooti hundi obboleeyyan keenya kanaaf obboleeyyan keenya wajjin qoosuudhaaf anytime we are ready. Yeah, we are ready. Tokko keessa gurgurraa galuuti. Tokko hunda'u. Especially chaffeera dhagaa gurra doqotoora beezaa qawwee bidir doqotu. Qawwee bidir doqotu.